Hai hai, jira jirtu akkam jirtu nagaa keessanii nageenyi badhaadha akkam jirtu an nagaadha galata rabbii isin akkamii hordoftoota kiyyaa furtutu warroonni jirtanis warroonni haaraa taatanis baga nagaan dhufsanii warroonni maatii qotaatanii baga nagaan na eegdanii ammas subscribe gochuudhaan maatii naaf ta'a. Dibannaa fuulaa isinii fidee dhufeen jira. Innis maal jechuu dandeessu? Dibannaa fuulaa bareedaadha, baay'ee waan gaariidha. Dammaa fi leemona isinii qabadheen dhufee jira. Itti fayyadamaa waan gaariidha, waan bareedaadha. Waan fuula keenya irratti yaa'e hundumaa nurraa balleessaa. Fuula keenya qulqulleessaa, bakka akka ajaa'ibaatti qulqulleessaa. Ganama yeroo mara akka hirriba irraa kaasanii yoo dibatanii rakkoon qabu. Fuula keessanii irraa wanti mul'atu jiru. Namni narratti argaa wanti jettanis hin jiru. Ganama akkuma hirriba irraa kaasanii dibadha. Baay'ee nama fayyada, waan baay'ee gaariidha. Damma maankaa tokkoo fi leemona gimmaashadha. Damma maankaa tokkoof leemona gimmaashaa yoo barbaadanis akka feetan tallaajaa keessan homaan ta'u tallaajaa kaawwadhaa. Yoo tallaajaa keessan homaan ta'u achuma keessaa futanii dibattu jechuudha. Kan torban tokkos godhachuu dandeessu. Maankaa 2-3 leemona tokkos yookaan tokkoof gimmaashas godhachuu dandeessu. Akka fedhii keessanitti garuu kan guyyaa tokkos godhachuu dandeessu. Yeroo mara kan dibattanis yoo barbaadan tallaajaa keessa kaawwattanii itti fayyadamuu dandeessu. Waan bareedaadha. Fuula keessan gurraacha hunda isinirraa balleessaa. Fuula keessanillee ni bareecha, bakka indaalachaa jechuudha. Wanni gurraacha bugurii waan argee ni balleessa. Baay'ee gaariidha waan inni itti fayyadamee argedha. Isinis itti fayyadama. Damma maankaa tokkoo fi leemona walitti naqxanii an dhiyeesseen jira kun saayinii. Dammi kanadha. Leemonni kanadha. Saayinii duwwaatti immoo kun itti naqattu jechuudha. Saayinii duwwaatti naqxanii waliin rukuttu. Baay'ee gaariidha, itti fayyadamaan isiniin jedha. Waan nama miidhuu siin qabu isiniifuu bareeda. Dammi fuulaaf baay'ee barbaachisa. Baay'ee fuulli keessanii hin baqayyu. Baay'ee das nama jedha. Itti fayyadamaan isiniin jedha. Nagaataa fayyaa taama viidiyoo haaraa walitti deebinutti like, comment godha. Subscribe naaf godha. Video taani nama walitti deebinutti nagaan turaa fayyaa nagaa naaf ta'a. Kunoo ani walitti makee jira jechuudha. Kun akkasitti waliin maktanii fuula keessan dibattu jechuudha. Ani walitti makee qabadhu.